Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkamitti dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Dhakaa guyyaadhaan odeeffannoo isinii kennaa jirra waan ta'eef subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Har'allee odeeffannoo waa'ee Olompikii Paaris ta'iiwwan achirratti ta'an irraa kan dubbannu waan ta'eef odeeffannoo jajjabduu akka nama dinqisiisu akka qabna waan ta'eef isin maal gochuu hin dagatinaa subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Yoo isin like, subscribe, comment gootanii nama hedduu biraan ga'a waan ta'eef kun immoo deeggarsa isin gaafadhu ta'a jechuudha. Kanaaf har'allee mata dureetti akkuma beektan jechuudha. Oduu yeroo hundaa mata dureetti gadi caccabsee akka isinii galutti kan isinii dhiyeessudha. Mata duree jalqabaa irratti jechuudha. Itoophiyaa meedaaliyaa warqii argatte kan jedhu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Jawaar Mohammadii T-shirtii Peace Has No Alternative jedhamu godhachuudhaan Olompikii kanarratti argame kan jedhudha. Sadaffaa irratti immoo Siifan Hasan meedaaliyaa warqii mo'atteerti kanarallee kan dubbannu ta'a. Arfaffaa irratti immoo himannaa Koreen Teeknika Olompikii Itoophiyaa Siifan Hasan irratti bane kan laallu ta'a waan ta'eedhaaf isin subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa jedha jechuudha. Viidiyoon kun akka gabaabbatuuf hamma danda'een jechuudha saaffisuu yaala waan ta'eef odeeffannoo kana jechuudha. Odeeffannoon kun odeeffannoo baay'inaan miidiyaa irra jirudha. Garuu immoo diiteeyil irratti dubbadha waan ta'eedhaaf isin subscribe, share, comment, like gochuudhaan naladdaa dhaabbadhaa isiniin jedha jechuudha. Jalqaba irratti Itoophiyaa meedaaliyaa meetii argattee jirti. Meedaaliyaa meetii kana kan isiin argattee atileetii Tigist Asaffaatiin kan isiin argatteedha. Tigist Asaffaa lammaffaa bahuudhaan jechuudha. Siifanitti aantee kan isiin xumurte yoo ta'e fiigicha kana xumuruudhaaf sa'aatii 2 daqiiqaa 22 fi sekondii 58 itti fudhate jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan guyyaa har'aa fiigicha maraatoonii dubartootaatiin jechuudha lammaffaan xumuruudhaan meedaaliyaa meetii argatteerti jechuudha. Kunis waan guddaadha jechuudha akka biyyaatti jechuudha. Kanaaf kuni waan gaariidha, waan dubbatamuu qabu, odeeffannoo gurra isin bu'uu qabdu jedhee jechuudha. Gara odeeffannoo lammaffaatti kallattii maal isin dabarsa jechuudha. Yoo isin ittiin dheeressini isin kaa subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Odeeffannoon lammaffaa jechuudha. Jawaar Mohammad akkuma dubbii sooshaal miidiyaa kana ajandaa sooshaal miidiyaa kanaa ta'etti itti fufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessallee Olompikii irratti kan argame yoo ta'e fiigicha Olompikii irratti kan argamu yoo ta'e guyyaa har'allee fiigicha Olompikii irratti argamee jira. Fiigicha Olompikii guyyaa har'aa irratti argameen immoo maal jedhee shaamizii jechuudha yookaan immoo tiishartii Peace Has No Alternative yookaan immoo nageenyi filannoo hin qabu jedhu godhateetiniin suuraa kan ka'ee achitti Paaris yookaan immoo Faransaayitti kan argame jechuudha. Haadha warraa isaa wajjin iddoo kanatti kan argame haadha warraa isaa Dr. Ilillii wajjin iddoo kanatti argame jechuudha. Akkasumallee barreeffamaan jechuudha fuula feesbuukii isaatiin atileetota Itoophiyaa fi Siifan illee jechuudha. Atileetii Itoophiyaa Tigist Asaffaa fi Siifan illee baga injifattan kan jedhuu fi akka malee Siifaniin immoo kan dinqisiifatee fi barreeffama san keessatti akka malee Siifan Hasan kan dinqisiifateedha jechuudha. Kanaaf dubbiin Jawaar Mohammad ammallee dubbii mataatee itti fufteerti jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Kan biraa immoo gara isaa sadaffaatti gaafa darbarru immoo waa'ee Siifan Hasan irraa dubbannaa jechuudha. Waa'een Siifan Hasan dubbatamee hin dhumu akkuma beektan jechuudha. Lammummaadhaan isiin Neezerlaandidha. Waggaa 15tti kan isiin biyya kanaa baate jechuudha. Naannoo Arsii Qarsatti dhalattee akkasumas immoo
Adaamatti kasiin guddattee saniin booda immoo gara baqattummaan jechuudha gara Neezerlaanditti kasiin baate jechuudha. Kanaaf atileetiin tun dhugatti yoo dubbanne jechuudha waan addaati kan isiin hojjetaa jirte waan ajaa'ibsiisaa kennaa faranjoonni illee warri adiin kun illee irraa dinqisiifatu kennaa addaa kan isiin qabdudha jechuudha. Kennaa kanaan baay'ee dinqisiifatamaa kan isiin jirtudha. Ammallee jechuudha Tigisti Asaffaa dursiteetiin jechuudha meedaaliyaa warqee kan isiin argamteedha. Walumaa galatti meedaaliyaa 3 jechuudha. Olompikii Paaris kanarratti meedaaliyaa 3 kan isiin argatteedha jechuudha. Dubartii jabduu fi dubartii jalqabaa olompikii Paaris irratti ta'uudhaan galmoofte jechuudha. Meedaaliyaa 3 dubartiin akka addunyaatti olompikii irratti meedaaliyaa 3 walitti qabattee jirtu. Kanaan dura meedaaliyaa 2 walitti qabamee meedaaliyaa 3 walitti qabachuudhaan dubartii jabduu jalqabaa olompikii irratti galmoofte taatee galmooftee kan jirtudha. Sa'aatiin isiin ittiin mo'atte sa'aatii 2 daqiiqaa 22 sekondii 55 akkuma beekamu jechuudha. Tigisti Asaffaa sekondii 58 garaagarummaa sekondii 3tiin kan isiin mo'atte jechuudha. Kan akkasumallee jechuudha kan isiin meedaaliyaa irratti argatte jechuudha. Meetira 5,000 meedaaliyaa irratti argatteerti. Akkasumallee deebi'ee immoo meetira 10,000 illee meedaaliyaa argattee jirti. Maaraatoon illee meedaaliyaa argatte jechuudha. Kanaafuu waanuma ajaa'ibsiisaa tokko jechuudha. Walumaa galatti haga ammaatitti olompikidhaan meedaaliyaa 6 argattee jirti jechuudha. Kuni kennaa addaati jechuudha. Kennaan akkana akka carraa ta'ee malee hin argamu jechuudha. Yeroo ammaatti umrii ishii umrii 31 ammaan boodallee baay'ee fiiguu dandeetti jedhameeti kan irraa eegamu jechuudha. Waa'een siifan kana fakkaataa jechuudha. Kan biraa immoo inni dhumaa jechuudha. Maa inni Koreen teeknikaa olompikii Itoophiyaa jechuudha. Siifan Hasan irratti jechuudha. Himannaa kan bane yoo ta'u himannaan kunillee kufaa ta'ee jira jechuudha. Sababiin himannaan kun kufaa ittiin ta'etti ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti kan isaan ittiin himatanii tokko karaa itti cuftee lammaffaa immoo ni darbite kan jedhudha. Dhugaa dubbachuuf taadhaan jechuudha yoo dhara ta'e malee viidiyoo kana isinitti agarsiisa. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana isinitti agarsiisa. Maal inni isheen ka gootee fi ka isheen goote jechuudha. Tigisti Asaffaa karaa itti cuftee jechuudha. Karaa itti cufte deemtee karaa itti cuftee gaafa karaa itti cuftu yoo bahuudhaaf deemtu karaa ittiin baatu dhabdee jennaaniin ofirraa darbitee jechuudha. Kun haqa jiru jechuudha. Darbiinsa darbitee kan darbiteef garuu immoo kuffisuuf kaateerte jechuudha. Tigisti Asaffaa tokkoffaa karaa itti cuftee akkasiin hin baaneen goote kanaaf maal goote ofirraa qabdee jechuudha. Ofirraa qabde malee kallattii doosiin koonnoo ofiitirra fiigaa jirtudha. Itti fiigdee ittiin buune jechuudha. Kuni durumallee Koreen olompikii kun jechuudha qaawwa uummanni irratti dhiibbaa uummanni irratti godhaa jiru dhoysuudhaaf jechuudha. Dhiibbaa uummanni irratti taasisaa jiru kana dhoyfachuudhaaf kan himannaa kana bane fakkaata malee ifuma jira wantichi jechuudha. Kallattii maan hinduumu yoo kan dhugaa isaa laalloo taate jechuudha. Kan danqaa ture kan dhiibbaa irratti godhaa ture. Tigisti Asaffaa jechuudha. Garuu immoo maal gooteetti ofirraa dhoogite jechuudha. Ofirraa danqitee ofirraa darbitee jechuudha. Maaliif osoo ofirraa darbuu baatte maal gooti gara kuffisullee dandeettu jechuudha. Kuffisullee dandeetti. Kanaan durallee rakkoon akkasii irra ga'ee jira waan ta'eedhaaf kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. Subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa nagata.